Harkaashee waaqayyo tisheenal kan kaaste abdiishee hundumaa isa taasisatte cimtee dhaabachuudhaan waaqayyo waammatti soomaaf sagaaduudhaan uumaashee kadhatti. Dachee qulqulleetti kawaare gamtoota biyya taklaa imaanoot kan Abba Phexrosi eebbisee si uume gooftaa Yesuusi. Biyya waadaa taatee dubroo Mariyaamiif waaqayyo siif laatee haadha isaa siifi kadhannaa Mariyaamiin ati ni jiraatta hundaa oliif teetoo kabajan mul'atta. Qabadhu alaabaan keessa addunyaa irratti inni si mul'isa dhufaati waaqayyoo fatii of qopheessi Itoophiyaa harka kee waaqayyo tolka.